dadar baga nagayaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Aruudni keessan aruuda milkii umrii dheertuu riskii bal'oo riskiin teessanina marga lafaa bahu rooba samii roobu haa taatu umrii rabbi sinaa dheeressu ilmaan gargaara rabbi sinitti haa kennu makiinaa takkaa miti makiinota rabbi sinitti haa kennu mana takkaa miti manneen baay'ee rabbi sinitti haa kennu doolaara lakkaa'amee dhumne rabbi sinitti haa kennu baay'ee nagayaan dhuftan welcome isinin jenneerra jalqabaadha. Thank you galatoomii asiin tireen bagan yaamtee siin harka miidiyaa kanarratti duusi harka miidiyaa kanarratti waan ati nu yaamtee nu kabajjee anaaf ilaalcha keenya nu yaamte hedduu galatoomii baay'ee si dinqisiifadha waan godhu jirtu kana itti fufii hedduu si galatoomfadha waan nu yaamtee arraan kana gartee hoota manni kiyya sin barbaadane jettee waan nu yaamteef galatoomii fira kiyya thank you si galatoomii baay'ee galatoomii. Aruusichi hin dubbatu ture obbo Kadiir isinillee dubbadha karaa dubbatani. Abshir yeetole. Eshi. Dhaabbat namaan nuti gujjira. Akkami ati? Nagaa alhamdulillah. Aruusni akkami maalitti jirta raahaan akkami? Bultiin haaromti jireenya Itoophiyaa kana wajjin mee akkamitti jirta gammachuu akkamii keessa jirta mee gabaabinnumaan waan aruusni ta'e waan mushurrummaan haadha manaa godhachuun ta'e mee warra bultii sodaatee makaddaa gurraatti hammatee rafuudhis mee Kadiir kenna. Warra saniin andaamsiniin isaaniif dabarsu bultiin jannata kana soon beene hawwinaame. Jechuun ibdaas azaabaas bara suman beene sodaana. Akkan. Irra baay'ee isaanii ammaan tana bultii kana soon beene sodaatanii akka azaabaatti dheessu jira. Warroottan sodaatee dheessu ture san keessaa takkaan ture. Ammaan tana immoo jannata san arkeetis hin beeku ni hawwa ture. Amma garuu jireenya kiyya keessatti ta'e jannata keessaan jira jechuun addunyaa irratti. Maasha Allah tabaarakallah. Nee atii fi Roozan jalqaba irratti isin haadha manaatiif abbaa manaa ta'uuf maaltu sababa isinii ta'e akka ijoolleen labanaa kana miseenjara moo iimoodha moo isnaapchaatidha moo feesbuuka moo firooma qabda moo hiriyoota keessattuu wal beeka moo atii fi Roozan wal barachuuf maaltu sababa isinii ta'e jalqaba akkamiin wal bartan? Waan gartee itu kan nyata taasoo fira kiraman. Difama Dr. Asli. Wantoota baay'ee jira ammaan tana gara miidiyaatiin wanni waa'ee seenaa keenyaa wanni dubbachuun barbaanneef takka karaa bareedaa ta'een karaa bifa addaatiin garteemi. Gama yuutuubaatiin dhufnee yuutuuba keenya banannee jira. Yuutuuba keenya san irratti gama intarviitiin isaa ta'u karaa fadheetti isaa ta'u. Abbaan fadhe intarviin godhe. Namnummaan fadhee waa ta'u intarviin godhee gara miidiyaa keenyaa karaa yuutuuba keenyaatiin maxxansuudhaaf waan yaada akkasii qabnuu fi irra baay'ee nama komantii keenyaatti waliin fudhachuuf gama yuutuubaatiin ammoo deemanii gaafii fadhannu gaafachuu ni danda'an. Amma nama kuma kanatu si ilaalaara mee hawaasa keessan maal godhuu fi yaaddan maal isinirraa baratan yuutuubii keessa irratti maal eegatanii fayyadu akka tan citiidha awwaala gurbaan poolitikanyaa waraana ture. Yuutuuba keenya irratti waan baay'ee yaannee jira. Waan hedduu jechuun Oromoo qofaa osoo hin ta'in ilmuma namaa kanaa waan ni fayyada jennee gama keenyaan nuti ammaan tana wanni addaa qabuun hin jiru. Bultuma jaarre. Bultiin nuti jaarre immoo ka shariyaa irraa takkiidha immoo shariyaa keessaan waan addaan baan hin jiru. Ani akka kiyyatti numaan namni na dinqisifachuu caalaa ifin dinqisifadha numaan. Ufumaa keetti yoo dinqisiifattaan? Ufumaafuu ifin dinqisifadha likmatti. Okay. Bareeda. Adda Roozaa ati yoo uummata akkatti jaalatee welcome Roozaa ta'e jasiin jedhee ufitti si qabee akkatti kumaatamaan torbaan keessa foloowarii bila kana si galche 220 wayi yoo dogoggoruu baadhe tokkoon 60 tokkoon 20 wayi karaa yuutuubitti karaa tiktookii abbaa manaa keetiin karaa keetiin si hordofaa jiru amma sa'aa kana isin bira kan jiru malee as nama 11,000 taa'ee si ilaalaa nama 11,000 jechuun
already aanaa tokko hin ta'a. Kaamma isin ilaalaa jiru kun jechuudha. Uummata akkasii jaalatee ofiisi fudhatee guyyaa torbaan kun dhaamsa qabdaaf. Wanni dhaamsa qabuuf galatooma dursinee galatoomaa jennaan. Kan jaalatus kan jibbullee itti jaanee galatoomaa jennaan. Immoo wanni isaanii qabu takka yoo jiraatte bakka kanaaf bishaan dhugaa. Wanni takka yoo jiraatte wantallee nu yaaman intarviiwullee bakka adda addaati Addisabaa irraa nu yaaman tikeetallee bitadhee beetee deemuuf ka'eetiin jira. Immoo oguu gartee akka faamiliitti anaa jaarsa kiyyaa faamilii keenyaa waliin teenyeetti yaadnu wanta kana eega gooneefu eega gartee namni kan nu jaalatee namni gartee kan nu arrabsus ni garra. Because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban nuuf akka gaafii hedduu nu qaban garee jira gaafii hedduu ta'e isaan garaa dhukkubsite kan mataa dhukkubsitee jira beekte gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra ba'ee iddaan ibsuuf ani YouTube banadhee YouTube irratti isaanii ibsaa. YouTube kiyyakaniin banadhee gaafii qaban namni jalma kataban gaafii sanarra abbaan fadhammas ati isaas yoo taate interview na goote YouTube kiyyara naama tasne ati sana godhuu dandeessi mirga qabdi. Anis YouTube kiyyaan dhufu farsi gadda jirti gaafiin ta'e hedduudha gaafii takka lamaa miti beekte gaafii hedduudha. Saniif abbaan fadhee interview nu godhee yoo nu maxxanse YouTube keenya irratti ni godhamnaaf. Akkasittiin ta'uu sin goonuu yoo kajaan taate akkasittiin tikeeta egaan bitadhe dhiisee jechuudha. Saniif gaafii kana gaafii isaan naa qaban kana karaa YouTube kiyyaatiin ni dhufanii achi jalanni katabatan gaafii naa qaban san katabatan gaafii nama hedduutu jira beekte takka takkaan lama anaaf ijaarsa isteediyoos ni qabna bakka itti interview godhamuus ni qabna isteediyoo mataa keenyaa ni qabna teenyee takka takkaan. Akka gartee muuvii episootii qabu nagare muuvii episootii qabu. Muuvii episootii miqaxxaraa kan juusan. Akkasitti teenyee himnaaf jechuudha. Daqiiqa 20 torbaan irraa guutakka. Yuutuubii keessa irratti mana dhayyamtan jechuudha. Ni jamnu. Yuutuub keenya irra yoo nu maxxansan ni ajjabna. Interview nu godhu uummata kana kennan qabu garuu yuutuub keenya dura nu maxxansuu qaban. Galatoomii maakii. Amma kan irra jirru kun platformii TikTokiti. TikTokii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal jitabatee abbaan mooyatee waan barbaade wal adaba. Gaafii haa taatu, jaalala walii ibsu haa taatu, jaarsarraa miila dhiquu haa taatu, jaartirraa miila dhiquu haa taatu, romantikii haa taatu. Xindi fakkeenyaaf ammaanillee rakkoo qabu yoo isin namoota jaartin xiyyan jirti. Yoo isin miila dhiqii jettan, yoo isin kiisingii godhatan, roomantii godhatan godhaa. Gaafii namni waan barbaade gaafii afaanii ta'an fofokkattuu qabne wal adaba. Amma isinillee xindiidhaan eegata intervii guddoo sadiddan geemii taphannee yoo isin namoota waan barbaadan waan isin godhuu qabu waan feetan adabdan. Yoo ani mootu akka carraa ta'e ka isin mo'adhu ta'e yoo waan uummanni kiyya fedhu waan urii fedhu isin adabe hoo waan guddaa miti jechuutu roomanta kenna afaanuma takkaaf lamaati waan ta'e. Waa hunda ni adabamna garuu adabni hin feene waan gartee interview godhaasan adabamuun fadha. Qasanii ala waan fadhini adabamu. Qasanii ala waan fadhini adabamu. Waan interview jechuun the history waa'ee history seenaa ilaallata ingiliffa lamaati waan ingilizanyaa kana beeku interview bakkeenyaaf the history no. Kun immootu adabbii soofanii jedhama ingiliffaan argitee waan bashannanaaf fi adaba. Waan bashannanaa rokkiran qabu. Yalla family are you ready? Amma akkas godhama. Jarri amma haadha dheeraa sanii dide akka dokumantiititti qopheeffatee waan gadhiifatuu barbaadaniif didan isin galee amma yaadni jira naa ta'eera. By the way namni seenaa ofii bifa dokumantiitiin kaameraa babbareedan nama kaameraamaanii bareedan waraabbatee idiit godhatee YouTube chaanaalii mataa isaatirra bu'aa bahii keessa darbe kaayachuun ariifnu yaada kee hin deeggara YouTube chaanaalii isii baay'oo isii jala seenaa roozaa hin dakkadii jala subscribe godhaa fi achirratti eegani. Best of the ishii. Again, let's go. Bakka diimtuu santu qiyyaara dura
Yalla budoochi amma hundi keessan iskiriinii tuttuqaa adabbi keessatti adaba kennaaf waan barbaade gaafa. Hundi keessan nama kuma fudhatanii dhaaltettee silkii qasaqqattu abeet kabbaad maamiliidha. Taap godhaa. Isin dalagee miti taap godhaa. Kompiin godhaa. Tagaagaltuu man tagaagaltu. Taap. Hundi keessan maamilii silkii akkana bartee hundi keessan barii ta'e. Jadi guguddaa biqiltii turi yoo inni siin warqinaa Minisoota irraa waan qabu fe'atee tiriin nu garamu. Asii taphachuuf jira. Taap godhaa. Arra asii hojii taphachuuf jira. Taap godhaa. Kompiin godhaa. Sheen godhaa. Hundi keessan bariitaa. Thank you. Taap godhaa. Taap. Warra to'abbuna jiru kana boronaa godhamni kuma qoratanii Akkana kan ta'u ni beekani. Taap godhaa. abdii dadaan